Maqaa qaama saalaa isa sirrii lagachuun namoonni yaala isaan barbaachisu akka hin arganne akka isaan taasisu qorannoon ni mul'isa. Kanaaf har'a maqaa isa sirrii waamuudhaan fayyaa dhiirotaa irraa dubbanna. Qunxurroon dhangooguu dhabuun mallattoo dhibee sukkaaraa, onnee, fayyaa sammuu fi istirookii ta'uu danda'a. Kanaaf dhangooguu dhabuun akka dhibee suuta nama ajjeesuuti. Akka qorannoowwan agarsiisanitti rakkoon kun dhiirota umriin isaanii waggaa 40 darbe keessaa walakkaa irratti mul'ata. Isaan keessaa muraasa qofatu namootatti dhiyaatanitti waa'ee rakkoo kanaa ifatti himata. Dhimmi kun mata duree dhimma fayyaatti haasa'amurra akka waan safuu cabsutti ilaalama. Qorannoon dhihoo bahe garuu dhangooguu dhabuun qunxurroo akeektuu dhukkuba sukkaaraa, dhibee onnee, istirookii fi dhibee sammuu fa'aadha jedha. Qorataan Yuunivarsiitii Room Toorvergeetaa dhimma kanarratti qorannoo taasisaniin akkaataa dhangooguu qunxurroo ilaaluudhaan dhibeewwan fayyaa dhiiraa miidhan kunneen osoo hin hammaatiin adda baasuun danda'amaa jedhu. Dhiiroti hedduun garuu waa'ee ka'uu diduu qunxurroo isaanii kana ifatti dubbachuu waan hin barbaanneef carraa gaarii dhibeewwan kanneen dursanii beekanii yaalamuuf qaban dhabaa jiru jedhu. Qorannoowwan akka mul'isanitti akka addunyaatti dhiirota ga'eessaa irratti tamsa'inni dhangooguu dhabuu qaama saalaa harka 3 hanga 7 qabxii 5 gidduudha. Kuni ammoo hammeentaa guddaadha. Afgaaffii namoota 1,200 ta'an irratti taasifameen dhiiroti umriin isaanii 40 darbe harka 39 kan ta'an rakkoo kanaaf kan saaxilaman yoo ta'u umrii 70 irratti ammoo gara harka 67tti guddata. Yeroo hedduu rakkoon dhangooguu dhabuu ujummooleen dhiigaa sirnaan hojjechuu diduurraa madda. Qunxurroo irraa ujummoolee lallaafoo korpooraa kaavernosaa jedhaman 2tu jira. Yeroo namni sun si'aawu sammuun akka maashaan naannoo sanaa dadammaqan ergaa dhaama. Yeroo kanatti ujummooleen kunneen dhiigaan guutamu. Ujummooleen kunneen adaduma dhiiga guutaa deemanii qaamni saalaa afuufamaa deema. Haalli dhiigni hamma barbaadamu gara qunxurroo akka hin deemne godhu dhangooguu irratti dhiibbaa uuma. Dhimmi kun dhimma xiinsammuuti. Yeroo namni dhiphina keessa galu ujummooleen dhiiga gara ujummoolee lamaan kanatti geessan ni shunturu. Yeroo kanatti dhangooguu dhabuun ni mudataa jechuudha. Gama kaaniin ammoo dhiphinni cimaan oomisha testosteroonii irrattis dhiibbaa ni uuma. Yeroo hedduu ka'uu dhabuun qunxurroo rakkoo fayyaa hamaa akeeku mala. Isaan keessaa tokko ujummooleen dhiigaa goguu fi dhiphachuu irraati. Kuni ammoo carraa dhibee onneetiin qabamuu bal'isa. Ujummooleen dhiigaa guutummaa qaama saalaa namaarra jiran ujummoolee dhiigaa keessaa isaan qaqalloo waan ta'aniif jalqaba rakkoof saaxilamu. Qorannoon dhiyeenya kana namoota 154 fi 794 samuuda fudhachuun hojjetame akka akeeketti dhiiroti qaamni saalaa isaanii ka'uu diduuf saaxilaman carraan dhibee onneetiin qabamuu isaanii harka 59, carraan istirookiin rukutamuu ammoo harka 34 ta'uu ni danda'a. Akeektuun fayyummaa inni tokko qunxurroon sirnaan dhangooguu danda'uudha jedha ogeessi sirna wal hormaataa Mikaa'el Kaarool. Qorannoowwan akka agarsiisanitti namoota dhibee kanaaf mana yaalaa deeman keessaa harki 68 kanneen dhibee sammuuf saaxilamuuf carraa warra qabanidha. Sababiin ammoo qunxurroon dhangooguudhaaf dhiyeessii dhiigaa gahaa ta'e barbaada. Sammuun namaas anniisa qaamaaf barbaachisuu fi wantoota hamoo ta'an dhabamsiisuuf dhiyeessii dhiigaa gahaa barbaada. Namoota dhibee sukkaaraa ofirraa qabaniif dhangooguu dhabuu kana hordofuun akkaan barbaachisaadha. Yeroo hammeentaan sukkaaraa sirnaan to'atamuu dhabuun ol ka'u qaama keessatti gulukoosiin hamma barbaachisuu olitti akka jiraatu ni ta'a. Taateen kunis dhiigni qaama keessaa iddoowwan dhiigni akka gaariitti barbaachisanitti sirnaan akka hin sochoone gufuu uuma. Sababa kanaan kan miidhamu keessaa tokko ammoo qunxurroodha. Walitti dhufeenyi dhangooguu dhabuu fi dhibee sukkaaraa gidduu jiru cimaadha. Dhiiroti dhibee sukkaaraa sadarkaa 2ffaa qaban dhiirota kaan caalaa rakkoo dhangooguu dhabuuf saaxilamuun isaanii dachaa 3dha jedha Baarselonaatti qorataa kan ta'e Boogdaan Vilaacho. Kana malees carraa guddaa iji jaamuu yookiin immoo madaan dafee fayyuu diduuf kan saaxilaman dhiirota akkasiiti. Haa ta'u malee dhiiroti kunneen mana yaalaa gaafa deeman dhangooguu dhabuudhaaf sakatta'insi hin taasifamuufi. Qorannoon UK'tti taasifame akka mul'isutti dhiirota rakkoo dhangooguu qaban keessaa walakkaa ol kan ta'an yaala gaafachuurraa of qusatu. Kunis sababa dhiibbaa sodaachuu fi qaaniitiini. Dhiirotni harka 20 ta'an inumaa waa'ee rakkoo isaan mudate kana ogeessa fayyaa mariisisuu mannaa ji'a tokko guutuuf biiraa dhuguu dhaabuutu irra naaf salphataa jedhan. Akka Kaarool jedhanitti garuu dhiirotni rakkoo dhangooguu diduu isaan mudate hundi tajaajila yaalaa argachuu qabu. Dhimmi dhangooguu dhabuu dhimma qoricha hin qabne yookiin immoo yaala hin qabne miti. Vaayagiraan dhiigni baay'inaan gara qaama saalaatti akka deemu gochuun ni gargaara. Qorannoowwan akka mul'isanitti garuu
dhiirotni qoricha kana fudhatan carraan rakkoo sirna hargansuutiif saaxilamuu qabu. Kanaaf dhangooguu dhabuun yoo jiraate yaala deemuun dhukkuboota balaafamoo qabaachuu mirkaneessuun barbaachisaadha jedha qorannoon. Sochii qaamaa gochuu, sukkaara qaamaa to'achuun akkaan gorfama. Kaarool akka jedhanitti nama dhibee sukkaaraa fi rakkoo sirna hargansuu qabu salphumatti rakkoo dhangooguu dhabu waliin wal qabsiisuun ni danda'ama. Haa ta'u malee akkaataan jireenyaa baay'ee murteessaadha. Dhugaatii alkoolii dhuguun, tamboo aarsuun, viidiyoowwan saalqunnamtii akka malee daawwachuun rakkoo kanaaf saaxiluu mala.